akkam ooltan nagaa ooltan maal jettan yaa achi state capital ayyee deemuu deema kaan live illee jira ijoolleen bahar jedhaani mucaani bahar jira bahar wajjin kotta akkam ooltan ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraat jirtu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatanii har'a guyyaan ka guyyaa hiriira nagaa ayye gara state capital achi deemna state capital akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraatanii walitti deebinee jirra guyyaan har'a guyyaa seena qabeessa hojiilee gurguddaa Allama harkaan qaba inni dura Oromoo sagalee dhabeef sagalee ta'uu deebisnee uummata Oromoo lafaa kaasuudhaaf hiriirri guddaan magaalaa Lakkuu keessatti state capital gaggeeffama Oromoonni fi firoottan Oromoodhaa kanneen magaalaa Lakkuu fi naannoo kana jirtan hundumti keessanuu ammarraa gamas akka qajeeltan yaamicha isiniif goona gara biraatiin ammoo galgalli kun galgala addaa ta'a isa boodatti deebina kanaaf Oromoon magaalaa Lakkuu keessatti argamu dhimmi ilmaan Oromoodhaa yookiin ammootu hidhamtoota siyaasaa Oromoo dararamuu haadha Oromoo dararamuu abbaa Oromoo ajjeefamuu ilmaan Oromoo waraana isaan inni ilaalleef daangaa lafa Tigraay yookiin ammoo ristii Amaaraa deebisnaa fi dhumataatiin jiran ilaalchisee dhimmi Oromoo yeroo murtii hatattamaa itti barbaaduu fi sagalee uummata keenyaa itti taanuuf waan ta'eef Oromoonni naannoo magaalaa Lakkuu keessa jirtan sa'aatii ammaarraa eegaltanii gara state capital akka dhuftan yaamicha Oromummaa yaamicha hawaasa Oromoo community hundaaf dabarsina ergaan kun irra deddeebi'ee himamee jira hin dhageenyeen waytaa tiiree kanaaf Oromoonni naannoo kana jirtan hundumti keessanuu ammarraa gara state capital yookiin ammootu waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Minnesootaatti walaa geennuun dhaams coach gamas deemaa jirra gamas ayaanu akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii iddoon hiriira Oromoonni gara Oromoo community dhufaa jirtan argaa iddoon hiriirri itti gaggeeffamu state capitalidha state capitalumatti wal argutu mijaawa kanaaf namoonni warroonni Minnesota jirtan Minnesota keessaa gara ka state capital dhufaa Oromoo community dhufaa jirtan argaa Oromoo community osoo hin taane gara state capitality taayaanu state capital gara istiyaana main of obsa namoonni gara gamana dhufaa jiru nan argaa gara Oromoo community dhufaa jiru garuu iddoon hiriira Oromoo community dha miti iddoon hiriira state capital yookiin ammootu waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Minnesota garas deemaa jirra kanaaf Oromoonni hundinuu iddoo jirtanirraa gara state capitality akka sochootan guyyaan irraa ammootu guyyaa seena qabeessa yoo manallee ooltan Oromoon sagalee isaa namni 10 illee argamu namni 5 illee argamu sagaleen isaa dhageeffamuun hin oolu garuu Minnesota keessatti mana hin oolina yeroo ammaan tana gama dirree hiriira yookiin ammootu mormiin mootummaa Itoophiyaa irratti itti gaggeeffamu akka kaatan akka dhuftan yaamicha isiniif dabarsina yaamichi kun Oromoota naannawaa magaalaa Lakkuu keessa jiran hundaa fi okay aye baga jiraattan ka ilmaan Oromoodha walitti deebinee jirra har'a hiriirri hawaasni Minnesotaatiif yaamame kan mootummaa Itoophiyaa mootummaa abbaa irree mootummaa dararaa mootummaa gidiraa mootummaa ilma namaa lubbuu ilma namaatii fi dantaa hin qabne mootummaa haqan bayne mootummaa abbaa irree sirna nafxanyoota yookiin ammootu sirna milinik deebiseetiin ummata biyyattii sanaa yookiin sabaaf sablammii sanatti irratti deebisee wanti waraanni milinik godhe harma muraan milinik godhe harka muraan milinik raawwate
waraana jannata nama galchu jedhaniitiin warri itti amanu ergamaan yookiin ammoo ergamtuun nafxanyaa Abiy Ahmed kan ta'ee fi kashalabboonni biltsiginnaadha warroonni saamichaa fi garaa ofii ittisuu malee saba isaaniitiif halkan takka illee yaadanii hin beekne ilmaan Oromoo mana isaaniitii guuranii daangaa Amaaraa geessanii daangaa Amaaraatti ammoo dhaabni shoorar keessaa yookiin qaamni shoorar keessaa ta'e kan ummata Amaaraa keessaa bahe faannoo ka ofiin jedhamu osoo waraanni naannoo Amaaraa Oromoo naannoo Tigraay irra gaggeeffamu kun Oromoo hin ilaallatu jennu waan irra godhaa jiran hubadhaa ka garuu hanga faannoon hooggantoota humna waraana hooggantoota waraana mootummaa biyyattii sanaa keessaa fuudhanii ajjeesan mootummaan Itoophiyaa dhimma isaa hin taane dantaa isaatii miti kanaaf kaanuti waraanni Tigraay irratti gaggeeffamu akkuma waraana Baadimmee yeroo dheeraadhaaf Oromoo hin ilaallatu jenne jala sararree ka dubbataattu Oromoon ka yeroodhaan isaaniif horri hin galle amma kana booda uleen anillee gadi baatu ifa isinii ta'ee jira wanti isin himamu wayituu hin jiraatu Abiy Ahmed aangoo isaa qofa irra turuudhaaf ilmaan haadha jalaa guuree ficcisiisaa jira abbootii ilmoolee irraa guuree ficcisiisaa jira hayyoota kenna kanneen akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garba Hamza Boorana gammachuu ayyaana addisuu namoonni kunniin Abdii Raggaasaa fa'aa mana hidhaa keessatti hanga dhumaadhaa kan dhumataa jiran eenyuuf jedhaniiti yoo jedhan dantaa mataa isaanii yookiin aangoo isaaniitiif miti gaafiin ummata Oromoo gaafiin qeerroo Oromoo gaafiin barattoota Oromoo tokkollee waan deebii hin arganneef kanaaf to stand in solidarity with the Oromo people A to Z baa Wallaggaa irraa ka'ee hanga Cinaaksaniin ba'utti Walloo irraa ka'ee hanga Mooyyaleetiin ba'utti Oromoota wajjin dhaabbachuudhaaf hamilee qabaatta taanaan guyyaan ati gadi baatee sagalee ummata keetiif taatu har'a kanaaf warri Minnesota keessa jirtan amma nuti gara state capital geenyee jirra state capital birin jira dhiyaadheen jira Oromoon hundi keessanuu iddoo kanatti hin dhuftan jenneetiin isin eegaa jirtanii kanaaf guyyaan har'a qaama sagalee ummata Oromoo ta'u irratti hirmaadhaa gadi baayaa hundumti keessanuu koota yaamicha Oromummaa yaamicha bilisummaa yeroon wal jala geettee jirti waraanni Tigraay guyyaa isaan TPLF dhahaniitiin TPLF Maqalee keessaa baati waraanni fidhee guyyaa 15tti Abiyyuu keenya jedhanii lafa iyyaa turan amma garuu waraanni Daseeyyuu harkaa fudhataa jira Daseenuu harka mootummaa Itoophiyaa irraa bahaa jirti this is why from the beginning nuti kan jenne waraanicha kana ni jalqabdan malee xumuruus hin dandeettanii waraanni kun ilmaan Oromoo hin ilaallatu akkuma Baadimmeen deemtee Eertiraadhaaf galte lubbuun ilmaan Oromoodhaa 60 ol mootummaan Itoophiyaa biyyattii san keessa jiru achi wareege warri hadha Amaarri ristii kenna jedhee lafa ummata Tigraay irraa fudhachuuf deemullee jaalatanii jibbanillee lafti Tigraay tanuma Tigraay lafti Oromoo kanuma Oromooti kanaaf Oromoon isinitti yaatturree ilmaan Oromoo daangaa waraana kanaa hin deemina hayyoota keessan hidhaa baaffadhaa hiyyoonni keessan mana hidhaa keessa jiru haawwan keessan beelaan dhumataa jiru yeroo ammaan ta'aadhaan qeerroon silaa oomishee ummata beela jalaa baasu daangaatti erganii waraana hiikaa fi faayidaa hin qabneef ilmaan namaa lafarraa duguugaa jiran ilmaan namaa duguuguun dhaabbachuu qaba hanga yoomii namni du'a hanga yoomii duuti bifa amma deemamu kanaan itti fufaa is a question be smart Oromoo dammaqi ka'i iddoo jirru kootu we are at the state capital to protest against the dictator the butcher the killer the rapist Ethiopian government kanaaf mootummaan Itoophiyaa kan dubartoota gudeedu kan milinik harka muree jen kuni gudeeduun ajjeesuun Sanja yookiin ammootu baangaa bitatanii baangaadhaan ilmaan namaa waraana gorra'uun ijoollee Oromoo kan ummata Amaaraa wajjinuu even ristima isaanii deebisuuf iyyuu isaan bira dhaqanii isaan gargaaraatiin jiran akkaataa amma isaan yakki amma isaan waraana irratti raawwatan kun yakka olaanaadha yakka hamaadha kanaaf ummata Oromoo bira dhaabbachuudhaan ummata Oromootiif sagalee ta'uun mootummaan Abiy Ahmed yeroon kee dhumatee jira Abiy Ahmed must go. Jalqabarraa eegalee Abiy Ahmed must go wanti jennuuf because we know that Abiy Ahmed is the worst
ever dictator that existed on the land of Ethiopia. Uga ulitti mnayotan. Ever. Mallas akkana dictatoran turre. Abshaalas ture namichi. Abshaala ture. Abshaala akka malee. Mangistu Hayilamaariyaam dictatara ee dictator. Garuu ajjecha Mangistu Hayilamaariyaam faati nama irratti xiyyeeffatan qaban malee namuma hunda isa akka manni jedhutti dubartii irratti xiyyeeffatanii Mangistu Hayilamaariyaam zaman inni aangoo irra ture dubartoota irratti miidhaa akkanaa gaggeeffameera. Hin jiru miidhaan akkanaa ta'ee hin beeku. Zaman Haile Sillaasee illee dubartoota ashkara godhatanii maybe hojii dalagsiifachuun jiraata. Kanaan ala garuu dubartoota irratti miidhaan akka Abiy Ahmed aangoo erga qabatee booda dubartoota irra gahe dubartoota Oromoo irra gahe hin beeku. Inni kun ammootu fal argachuu qaba. This must stop. It must stop now. It must stop now. Now is the only time. And therefore, be a voice for Oromo people. Kota Gadibaya, ummata keessaniif sagalee ta'a. I am here to stand in solidarity with my people. Jiraadha dhaadannoolee garagaraa hedduminaan kan ta'e qabna. Dhaadannoolee garagaraa kanneen qabannee iddoo hiriira itti baanu kanatti all day now. I am right here at the state capital protesting against the dictator, the killer, the butcher government of Ethiopia, Abiy Ahmed. Abiy Ahmed must go. Free Jawar Mohammed. Free all Oromo political prisoners. Stop killing innocent Oromos. Stop raping our sisters, our brothers. And therefore, we will be the voice for you. And Qeerroo, stand up. Qeerroo lafaka. Hojii keessani deebi'a. Now it is time for you to do your job. Haye, amma asirraa bu'ee hanga iddoo qophii achi deemutti probably live chain dhaamsu live itti fufa. Look carefully. Oromo, even I by myself dhageeffadha. Guyyaa guutuu umrii kiyya guutuu kophaa kiyyallee osoo kan dhaabadhu taate hanqa haqxi Oromoodhaa deebitutti I'm not getting home. Hin hojjanna, hin iyyina ummata keenyaaf sagalee. Ya ummanni Oromoo magaalaa lakkuu keessa jirtan akkuma agartan iddoon nuti jirru amma state capital jirra. Gama state capital dhufuudhaan ummata keessaniif sagalee akka taatan jabaadhaa koottaa isiniin jenna. Warri dhuftan mee hin eegna namni hedduun karaarra jiran fakkaata. Akkam jirtu ilmaan Oromoo? Yep, akkam jirtu nagaa jirtu fayyaadha. Here is what I demand. Ilmaan Oromoo hundumti keessanuu kanneen magaalaa lakkuu keessa teettan kanneen guyyaa Jum'aa salaattaniitiin gadi baatan dhugumatti hiriira kanarraa akka nafne hiriirri kuni hiriira seena qabeessa kadhaa qofaa wanti dhufu hin jiru dhugaa jirtu walitti Oromoon hidhachuu qaba, Oromoon lolachuu qaba, Oromoon ammallee hojii advocacy hojjechuu qaba. Kana hojjechuudhaaf kas jiru warroonni biyya alaa kana keessa jirtan wanti isin hojjettan keessaa tokko hojii advocacy ti. Hojii sagalee hawaasa keessaniif ta'uuti. Hojii sagalee hawaasa keessaniif ta'uutiin cinatti wanti isin gootan dinagdeedhaan ummata keessan bira dhaabbachuudha. Dinagdeedhaan ummata bira keessan dhaabbachuu qofa osoo hin taane humna waraanaa keessanii hidhachiifachuu. Kuni sadan hojiilee nuti hojjennu. Kanaaf warroonni Minnesota keessa jirtan hojii keessan keessaa kanadhaa kun hojii sagalee ummata keessaniif ta'uu waan ta'eef Abiy Ahmed waan ummata Oromoo irra raawwataa jiru ijoolleen daa'imman inni manaa guuree Tigraay hin geesse akkam akka ta'aa jiran ummanni ammoo keessattuu faannoon Amaaraa yookiin ammoo dargaggeessa Amaaraa kan jedhamu the terrorist group ilmaan Oromoo rakfi even waraanuma isaan bira isaaniif gaachina ta'uu dhaqe irratti waan inni godhaa jiru argaa jirtan. Kanaaf sumii yaachisanii iskoola kam isi amma durallee summii ijoollee mana barumsaa nyaachisuun tureera ardhallee summii ilmaan Oromoo Finfinnee nyaachisan jechuun kunis waan dhagamaa jiru. Kanaaf if you are Oromo in Minnesota
if you live abroad anywhere in the world gadibati ummata kan keetiif sagaleen taatu anaan lakkoofsi kan kee eenyuuf faayidaa hin qabu kanaaf አው ምን ይመስላል አውራሪስ አልከኝ ብርሃኑ ጋሻው አንተ የነፍጠኛ ልጅ ቆማጣ ልጅ መሆንን ረሳው እንዴ አንተ ቆማጣ ልጅ ምናልባት ከመናምን የተረፍክ እንዳልል እኔ ትልቅ ሰው ነኝ እንደናንተ ሰፋሪ ምን ትሰራለህ ደግሞ ፌስቡክ ላይ መስፈር ጀመራችሁ እንዴ ሄ ብርሃኑ ጋሻው ሰፋሪ አቤት ሰፋሪ በሰው ፌስቡክ ላይም ደግሞ መስፈር እኛ አብይ አህመድ will go ነፍጠኛ will be down ከነጃለ አስመረበት ወቅ የአማራ የበላይነት ያከተመ ያለቀለት የሞተለት ጉዳይ ነው አማራ ወደርክም ጠላይም they will be down clearly በአማራ ስም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆን ነገር የሚፈጠር ነገር ካሁን በኋላ የለም ስለዚህ አደራህን እድሜ ልክ እንዳለቀሳችሁ የአማራ ክልል ተቆራርጦ ግማሹ ወደ ኦሮሚያ ግማሹ ለአገው ግማሹ ለግማንት ግማሹ ለትግራይ ይሄዳልና ወንድም ጋሻው ይሄን ቁርጥን ወቅ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ለራሱ ህዝብ ምን እንደሚያደርግ ያውቃል አላማችን ዛሬ 10 ሰው እንኳን ብንሆን አንድ ነገር ልንገር እንቅስቃሴ መጀመር ነው እንቅስቃሴ የሚጀምረው በጣም ከጥቂቶች ነው ከጥቂቶችና ከቆራጦች ከለውጥ አምጪዎች ነው የሚጀምረው ያንን ነው የጀመርነው ዛሬ ይቀጥላል ወደ ቤት አንገባም ስለዚህ የሚያስፈልገን ነገር እየሰማ ቆማጣ መሆንን ደግሞ ምልልክ የቆመጣቸውን ጣቶችን ምናልባት ይዘ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ትችላለህ ኦሮሚያ ውስጥ ካሁን በኋላ ከኦሮሞ በስተቀር ማንም መሪ ሊሆን አይችልም ከነጃለ ሰራራይ እያንዳንዷ መንደር ውስጥ እያንዳንዷ ሰፈር ውስጥ ከኦሮሞ ውጪ መሪ የሚሆን አካል ካለ ሌላ ጉዳይ ነው አንላቀቃትም ቄሮ ለዚህ እየተዘጋጀ ነውና ወንድሜ ግባና ያንተን ፋኖ ትክክለኛውን ነገር ስሩ ተው ከቄሮ ጋር ተባበሩ በል ብላጎዲን ከዲጃ ታያን ሸርሙጣ ነው ከዲጃ ተጀደምቱሞ ማልታ ደሲነሞ ማልጀት ይገከ ተሸለ አማሪሲ ሰለት ብላጎዲን ያማከት ማይ ጉድነስ ከዲጃ ማልታቲ ከዲጃ ጥሩ ስም ይዘሻል እኮ በጣም ከባድ ስም ነው ያስሽው አንቺ ከዲጃ አኡዙ ቢላሂ ከዲጃ የሚባል ስም እኮ በጣም ምርጥ ስም ነው ከዲጃ የባለጌዎች ስም አይደለም ስለዚህ አረፊ እኛ ስራ ላይ ነው ያለነው ወይኔ በጣም ያሳዝናል በዚህ ስም መጥፎ ቃላት ትወራወራለች አከሲ ilmaan oromoodha magaalaa lakkuu keessa jirtan dhaabuuf deemaa live kana koottaa bahaa erga ummanni as gahee booda ammoo bal'inaan kan itti deemnu ta'a amma state capital dura jira jabaadha